namni ammootiyyu isa maddii jiru yoo sodaa rabbii namni hin qabne baay'atee jedhe namni rabbi sodaatullee jireenya waaraa jiraachuu hin danda'u. Miskiinni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Sodaa rabbii barbaachisaadha. Namni haga amma keessa jiru kun sodaa rabbii qabaatee bakka jirutti yookaan kheyrii labsaa ka deemu taate daandii kheyrii namni as keessa jiru kun keessa namoota wanta kana geggeessan itti dhiyeennaan biyyoo manteenna akkasuma iddoo garagaraan namni wal beekuun hin dhabamu gorsuudhaan jala deemee koomentiin irra gargaaru osoo hin taane koomentii yaadanii gargaarsa isaaf ta'u arrabsuumii waan fedhachi waraabdee inni dantaan godhu waan ta'eef sodaa rabbiitii waan kana ammootu difaa godhuun irraa barbaachisa. Namni ammootu miidhamaa jiru kuni obboleessa keessan obboleessa kenna. Kammoo jallatee nama miidhaa kun jiru kunillee nama kamuu bakka hin bu'e malee kennuma erga jallatee gorfatuu qabna. Jallataa kennallee rabbi nu haa qajeelchu yoo qajeelume isaa fedheetiin hin jedhe yoo qajeeluma ammootu hin feene taate rabbiin dandeettiin isaatiin waan isaaf barbaachisaaf haa kennu jennaani. Kanaaf ilmi miidhamaa jiru ilma ammootu haadhaaf abbaan isaa ilmaan booyaa jiru hin argitanii. Namni miidhamu kun wayita biyyaa bahu inni of jijjiiradhee bahe malee rakkoon akkanaa nama mudata jedhee tasumallee yaadee hin baane eenyummaan illee jechuudha. Rakkinni kun abbaa rabbiirra oolchee irra oolee jira. Kunis bakka jirutti yoomnarra gahaa jechuun jira beeytani. Rakkinna kana rabbi nu haa dhaabu jechuun barbaachisaadha. Bakka jirtanitti rabbiin naga nu haa fidu. Rabbiin balaan zamana akhiraa dabalaatumaan deemti. Amma balaa kanarra jabaa namni gurra qabatee mataa qabatee iyyuu kana booda dhufu kana caalu dhufa jechuun wal caalaa deema. Kanaaf sodaan rabbii barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti yeroo halkanii guyyaan keessatti yoo garan laalanis yoo bitaa yoo mirga laalanillee waan nama gammachiisne qofti dachii guute kana keessatti sodaa rabbiitiin ka keessa hulluuqanii keessa dabraniin jechuu. Akkasoo jedhu inshaallah kallattiidhaan gara guyyaa har'aatti yoos deebu obboleewwan kiyya isinis baga gammada. Waan hin beekne baruuf kaaniitti turuudha. Anaa dhufu jedhanii keessummoonni hundinuu galmaan isin haa ga'u Allah yaa Rahmaanii galmaan isin haa ga'u Allah yaa Rahmaanii. Gammannee gammadaa yaa xiqqaa yaa guddaa bakka garaan jiru liinkiin nama fidaa bakka garaan jiru liinkiin nama fidaa. Galatoomaa jedhanii warri barattootaa galatoomaa isiniin jedhanii warri ustaazotaa. Jazaan keessanii jannatul firdoosiin jazaan keessanii jannatul firdoosiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن قا مزبير قا بين شيخين العالمين الربانيين قا أكست قرتني قا شيخوتي لمن كلها هم بسودان كوكوتي براملك تجرتي أبو جعفر أرى رفضتو سيناني أرغماني جراني أو ربين بقى ولي ترارسي تجرى خانا أبا جعفر انتو الجتاني أبا جعفر أكسو مغا كرسي لمن بنا جرتو تنرتي هيا شكرا جزاكم الله خيرا سقطان أفكرنو كيستنيف قبل فردا كالتو باسين جيجا أرانتنا وعمول أنو نفكاتي كراجلا خانتي duraan bubbuleen nu beektanii har'a diddiimannee gaa qureeshota isin jettan san illee kunoo gara Itoophiyaatti cufirraa geggeessine har'a tana beektanii warra qureeshotaa sanii akkas inshallah sabrii baay'eetiin gartaniitiin akkanattiin eebbifamu karaa hedduu keessa obsa hedduu keessa dabraniitiin bakka kana gahuu gaafata. Baga rabbiin bakka kanaan isin gahe baga warra gartaniitiin rabbiin nama qur'aana rabbi isin taasise. Kanaaf qur'aanni gaa bakka guddaadha. Namni isa baratellee namni gartaniitiin isa qabate bakka guddaa qaba. لذا خناف أهل قرآن تهون ربي سبحانه وتعالى إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ربي سبحانه وتعالى دنياتنا بافد كنا خنجالة فسن كنا خنجب في الله كافر الله نكنا مالي الأقوان دنياتنا ومتك الله مزن بججة أكما قرتني تنجرموا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا شربة ماء وصد دنيا تنتقرتني تنين حنقا كولا بوكي راخا مزن تتاتي
ربي سبحانه وتعالى كافر أقاتي متكلم وباسو جدا قروا أمو ديني هو لا يعطي إلا لمن يحب أبا فدي أبا قرتنيتني جالة ملي كقرتنيتني صدركاني ساقود ملي إن كنف بقى قرتنيتني ربي ورى قرآن اسنتاهي شيء أمس جبادا وكذلك رسولك عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رسولك عليه الصلاة والسلام أما اللي قرآن الراقوها سهل أكيدا قياك يا ما أنا ما قرآن أسرتك رأيتني أفي النجام قرآن كان قرأي والكوري فوقي كان كيسا أكسم صوت أكما سرت براتاتي انترت أكما سرت قرآتي انترت صوتا أوفي بكي قرتيتني قبسما كيتي بكاتي القرآن آخر آية قرتيتني اتقابت تيسني جديني ربي سبحانه وتعالى نما قرتيتني حر القرآن تشاقلمي نما قرآن إسادا قبته بكي خان ربي سبحانه وتعالى إساف قبيسي وكذلك رسولك عليه الصلاة والسلام أما الليك جان نما قرتيتني صاحب قرآناتي في ورى قرآن أرى قرتنيتني اتدلقا دنيا خانا كيست قيا بروخنا ربي سبحانه وتعالى في ديتنين ورى سرت إسات دلقا أكسم حالة قرتنيتنين سورة بقرة سورة على إمران إسان درستيتنين إسان الرا أنا قرتيتنين يا ربي كيا نمني كن قرتيتنين نشا قلمي نتي قرتيتنين قرآن كيتتي إساتي شاقلمي جلانيتنين أكسيتي درا ديمانيتنين إسرى مرمجا أكا قرتنيتنين ربي سبحانه وتعالى إسانكتان أكا قرتنيتنين دلن سورة بلا جلابه رقا إسافبات جدا لذا خناف أبولي وانكيا نصيحان تيا لامس تيا مالي دا حرأس يروخمو قرآن ربي تجبات دا إراهن تتنا سبب تكشو يوخين وان غرغراتين نما غريتو غرتنيتين انجرا كغرتنيتين وان ما تتكون سبب ستنتهين قرآن ربي را وان تتكون سنكوتين ati garteetiniin nama meeqatu jira kan ustaaza ufiidha yeroo garteetiniin yeroo dheertuu kan inni itti gube kan yeroo dheertuu garteetiniin inni itti ifaaje guyyama takkitti yookiin jecha takkittiin yookiin gocha takkittii dhaalliftee achirraa qabatu kuni garteetiniin jazaa guddaa haadha garteetiniin namni qur'aana alifa takka harfii takka namni si barsiise wallahi bakka guddaa siif qaba kan garteetiniin abbaan namni garteetiniin qur'aana nama barsiise abu ruuxi akka waan garteetiniin ruuxii sitti godheeti isaan maleen toltu isaan malee hin bareeddu ati garteetiniin osoo qooda kana rabbi si hin qoodin yoona nama bakka akkamii jiru kana beekuu qabdanii qur'aanni keessan amaanaa bakki gartaniitiniin manni barumsa keessanii markazni keessan amaanaa ustaazni keessan barsiisan keessan isinitti amaanaa jabaadhaatiniin har'a gartaniitiniin nama gariitu jira akkasuma hurufa gartaniitiniin geesse taanaan qur'aana gabbuuse taanaan kaman faraga min alilm akka waan gartaniitiniin nama ilmi irraa raawwate akka waan nama gartaniitiniin hundaa geesse maraa garteetiniin aayaan gaheetiniin dhaabeetti nama oflaalutu jira nama osoo qur'aanuma kana lafzi isaan tolfatin osoo qur'aana kana makhaarija isaa qubee kana makhaarija isaan beekin laa obboleewwan kiyya jabaadhaa fuulduratti deemaa دين كون قرتنيتين اسم قبائت يجبات رسنين جدا هذه تنير أمسية إن شاء الله وقا أستاذوتي نموت هدوت جراء سنرت إرسو قيانا الآلة وياك يسموت هدوتي عفوا نوفول جاجتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا قريشة هي هدوت الفادة قالتوما جزاكم الله خيرا باركم الله فيكم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مأواكم وطبتم وطاب ممشاكم سنين جنة نفعنا الله بعلومكم وبدعواتكم الغالية سنين جنة جرا هدوت كانوا الفادة جاجتا سقطانكم بكم غرف الدرات ديمجرا مركزنا كيسة ترقمت مركز عباد الرحمن فضلة الشيخ أستاذ عبد الرحمن مكافيقا أستاذ نسكمالي ولتقالي وافق شنون انطبق جناني akkasuma sagantaan gara fuula duraatitti furga'eeti kan inni jiru ustaadonni keenya gubbaa kana argamtan hundi mul'atan ariifatina isiniin jechaga sagantaa shaahi bunnaatiif
qindeessaan tokkos jala kana jira wiitingii kanatti darbee jira eenyu ta'e nu gadi jedhaa akkuma beekamu gaa jeneraal qindeessaan akka gamtaa rooldaatti gaa amma warra toppiteenii keessatti argamu jira yoo ammoo amma nan dhaqqabatiin booda gaanan argattanii aniin kun obboleessoo qabsoon kacimiin irra faajaa obboleessoo gurbaan tokko sheekaa fi sheekni waliin karaa yaate jedhan dubbii isinitti himna mamma isa wara durweetunumaan guddoo san sheekotaaf sheekonni karaa wajji yaate zabana amma gartee makiinaan hin jirre sanii sila mammaa ishee kiyaarra harree irraan fagaatu hin jedhina malee harree oofata warri waatti faate kitaaba kana gartanii gaama jennaan lachuu sheeka akkuma kun amma sheekotiin gubbaa kana gootti kana lachuu sheeka beektani akkasitti gartanii kaa sheeka harree oofaa jennaan lakka sheeka isin oofaadeen amma nama oofudha mandarasaan qaban kaatima ana sheekun wa anta sheekun waman yasuuqu lximaar jaanii jarri akkasitti harreen sila ala isaan bulchiti jaanii asumaanuu gaawsaad nuuru zamaan lakkanatu isinirraa bu'aa nutti mammaakina jaanii gadi miliqanii jiranii oo shaatira duuba isheeticha akka malee qureesha beeka akka kanaa kaa kallatti man ustaaz fawzaan alfawzaan baqiyatu salaf anaa dhufu baga nagaa dhuftan abu abdallah abulfadl illee abulfaaruq gaa keessummaa gamtaa roodatuudha haraa ahbaab miseensa haaraa ta'uu wajjin gaa sheeka kenna jabaadha inshaallah isaanillee sagantaanii kennina iddoo asirra turanii jirin welan jarjarina isaaniin jechaati kallatti maammee qindeessaa kanarraa qindeessinee walitti deebinaa miskiina wallah akkasumatti gaa jamiilaan illee min markaz ibaadu rahmaan irraa gara waashinton nu godhuu irraanfatin jenna qindeessaa wajjin turtii bareedaa jenna qindeessaan kun xoorinnatallee jira jaanii girgirri akka malee gartanii wardiyyaana barbaachisa jedhanii obboleessoo gaa ija takka irrafi jedha ija takka anamma hirriba eegadii isa bubbulee jechuun ija takka irrafaa jira namni kun xoorinnaanni jabaatee jira jechuudha Ustaz Fauzan, wala kabdani sinam. Wata namni to Ustaz sai kun ga fatani ga kana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara habibi giya shabaka tokko to azano goda barbeetani ana kana. Imman guddoomelle. Dureetti isiniimis kola bakka haa isiniitti wanna isini addatti dhaabduuti gaanii tokko ka shabaka akka isinin jegne ma doolaara hagas ga'usan yoo kuma isin fayyaddi jedha bari itti barreessa ittiin dawwalinaatini ayyataate inshallah itti barreessa bakka itti barreessa miskiina walla maal gartanii itti dawwala malee waa itti gartaniitti dawwana itti dawamu ayyaga maraafu dureetti kun yoo dhageette sheekota addatti shabakaa guddaa tokko galchi ka gartee Itoophiyaatti hidhanne ka yeroo hunda dalagu jechuudha akkasuma shabakaan qormaata irra jira jettee jirti doktor Gaadureettiin fuula duratti ammoo gaafa gaddeeffame sheekotiidha matamatatti galchinaa Itoophiyaan alaa jette akka isin hin jeegne jechuudha akka Itoophiyaa kun itti gariin cufan jedha qindeessaan gaa gubbaa kana jiranii Sheekh Muhammad al-Qindeessaa min markazi wirtuu islaamaa lifadiilata Sheekh Muhammad al-Oromii وركن حرام ودوبا كمال سبونو ما خنا تلوكي راخاسيجو وشيخ عبد الكريم اي مسكينو انسان زمان خنا بدن ابو فكري كمان مرافو کا شيخوتا كن شيخ عبد الكريم اللي ربنا هادي بسنا لكن ليس تفضلوا مشكورا ومأجورا عليه الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم جديتين جل قبا امري وانت هندا اسا حركا قبا wardi ana dabarsa wardiyoota eegumsaa maqaa koona himadha yoo nafeetan beekumsa markaza wiirtuu islaamaa keessatti baradhaa hunduma keessanuu ani isin jaalladha galatooma kan na waamtan kootu jechuu kan nadhaamtan dhufee jira aniin keessan guyyaa har'aa baga geessan isa boruus rabbi jira nagaa qabdu akkam fira galanni keeti yaa rabbi abbaa haqaa abbaa murtii anuun beeku guyyaa dhumaa lubbuun kan koo ammam turti hojiin kan koo inni duraaf inni boodaa isa dinaaf laatte qooda humna kiyyaan hin arganne akka takkaan salphanne assalaamu alaikum kan jirtan naaf mirgaaf bitaa yaa obboleewwan akiraa isin hunduu naaf walqixa kabajamtoota qaqqaalii warra lagaa warra baddaa jaalalli keessan guyyumaan isinirraa natti madda akkam jirtu reena guma kan gammoojii badda daree qur'aana rabbi baruudha walitti jaarrattan gare sababni nu kuma sababni biraa jiraare akkanumaan itti fufnaan ima milkooftan jamaa nama hedduu kana dhabe bakka biraatti dhama kabajamtoota qaqqaalii leencan ilmaan nama gaarii
warra dharaan qabne gamtaa akkam warra dharaan qabne dantaa akkam jirta warri gamtaa jirra jedhaa jiru kuufaa jirra jedhaa jiru kuufaa karra dharaa galchuufaa Allahu akbar. warra qur'aana dubbisu warra wallaala buqqisu na jaaladda sin jaaladda gaafa dhufee sin dubbisu barnoota biratu warri ifoomsitan rabbi tokko ta'uu warri dhugoomsitan kan barataa jirtan kan barsiisaa jirtan ummata kaqqaalii kan jaalalli kuusaa mee takka nabiti salawaata buusa sallallahu alaihi wasallam oduu gammachiisaa nas isnuu bachiisa oduu gammachiisaan kan nagaye ergaan kan asitti argamu inni bitaa mirga markaza ibaadurrahmaan keessatti argamna gammachuu obbolaanus waliin gammanna kan duraan barsiisan obboleewwan keenna Ustaaz Abdurrahman kan duraan barsiisan ganama galgala kinu har'a eebbabananii balbala. Yaa obboleewwan koo kanneen eebbifamtan karaa daandii sirriirra leenjifamtan isiniif haa ta'u carraa milkaa'inaa ammallee jabaadhaa dhiistaniin taa'inaa. Tokko jedhee jalqabee waa'ee kan keessan himu qalbiin kan kee hin cabin hamileen siif haa cimu. Shamarran biyya keenyaa jiraattuu biyya Arabaa itti qadhaabdee jirta haadhaaf abbaa kee dhabaa. Tattaaffiif dadhabbii keenyullee ijaan arginaa farra malaammaltummaa dhabamsiiftuu rakkina. Yaa obboleewwan koo kanneen barattanii gamanaaf gamasii walii qabamtanii yeroo hundumaa asiin dhabamtanii hundaa obsitanii rakkoo fi gidiraa qura'aana qara'uu wanti caalu jira. Qura'aana qara'uu wanti caalu hin jiru beekumsaa fi fahamii isiniif haa hiru. Beekumsaa fi fahamii isiniif haa hiru. Allahu akbar. Qur'aana barattan isa namuu laalu. Qur'aana barattan isa namuu laalu xiqqaa fi guddaalleen isa hin kuufamne yeroo hundaallee. Isa mi'aan isaa dammarra mi'aawu namni qalbii qabu tokko dhiiseen taa'u. Namni qalbii qabu tokko dhiiseen taa'u. Allahu akbar. Qur'aana hundatu karaa gurraachaa fi adiin wanta dhugaa malee hin argitu badii dukkanaa mul'ata. Qur'aana qara'uu jabaadhaa ummata. Qur'aana qara'uu jabaadhaa ummata. Allahu akbar. Ustaazota keenya kanneen nu barsiiftan waan ofii bartanii of duuban laalinaa waan keessa tartanii hedduu galatoomaa jechuun naaf hin ga'u isin faarsuu fi namni haa dhaga'u. Nuti biqiltuudha isintuu nuuf hidda. Waan isin hin malu nu biraa dhabdanis boruu qabdu mindaa. Nuti biqiltuudha nuti immoo dameedha nuti immoo isin ijimoo fuulduratti baaftan ijoollee ciccimoo. Jazaan keessan guddaa addunyaa qananii akiraa jannata kan keeyrii dalage boru waa argata. Isiniif haa kennu mootichi guddaanii ol isin haa fuudhu waanuma hundaanii. Walaloo kiyyallee asumatti muraa qophii hafe waliin nagaa naaf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.